ايش نجا كيساني نجا بلتاني ور امريكا كم جرتو ور مو بيا براجرتن كم ولتاني والما نكمل نجا وان براتي في النفني بقى جمدني بقى ولوان جمني gammachuu kun gammachuu milkii gammachuu oromiyaan itti bilisoomtu gammachuu oromoon lammata garbummaatti hin deebine akkanuu ta'u abdiin qaba hundi keessan baga gammaddanii baga guyyaa kanaan isin ga'een jedha kanaafi egaa duras kan gaafachaa turre roondayyuu halkanii guyyaa ciisaa kan dhoowwaa ture teessuma kan dhoowwaa ture waa'ee hidhamtoota siyaasa keenyaati warroota hooggantoota siyaasaa dhiifama warra hidhamtoota hooggana siyaasaa kana amma immoo hiikamanii baboolees haa ta'u karaa fe'een iyyuu inni guddaan nageenya isaaniitiifis qabsoodhuma oromootiifis waan guddaadha kan kun kan qabu diinnis kaleessa waan bu'aa isaan buusaniif waan oromoon isaan jala deemu waan oromoon isaan itti abdatuuf kanaafidhe kana jechuun isaan miti kan hidhamanii ummanni oromoo keenya waan hubachuu qabdan diinni keenya maaliif jawaar nama tokko miti kan hidhe baqqalee nama tokko miti kan hidhe warroota biraas hundayyuu kan hidhe oromoo duubaa cabsuudhaaf kaayyoon isaa jechuudha kanaafi karaa hundumanuu ummanni keenya hubatee isa darbeerraa waa barate gara fuulduraatti of eeggannoo gochuu qabna jabaannee waliin dhaabbachuu qabna uummata oromoo boquu qabcabsuudhaaf kaleessa kan kana godhaa turani kana jechuun immoo isaan ba'an jechuun diinni keenya bakka sana hin jiru diinni keenya badeeraa jechuu miti oromoon akka hin daganne karaa kamiinuu jechuudha diinni keenya ammas jiru agartanittu guyyaa kaleessaa kaafnee miidiyaa kanarraa waa baay'ee hubachaa jirra keessumaa diinni biyya lafa kana akka naftanyaa uummata oromoo tiif diinni hin jiru argaa jirra waan ta'eef jechuudha ilmaan naftanyaa hundi ishee amma bu'aa jirti guyyaa tokkotti Abiy Ahmed amma biyyeetti gaddabalaa jirti nu shawwadee maal godhee maal ta'ee jettee Abiy Ahmed irratti duulaa jiru argitaniittu isaan kaleessumayyuu kan deeggaranii fi dhuguma Abiy Ahmed barbaadanii miti kan uummanni oromoo keenya waan hubattani oromoo nu cabsaa oromoo nu miidhaa hoggana oromoo nu balleessaa oromiyaa kana nu diiga jedhaniiti kan kaleessa biyya jala fiiganii ammarraattis fiigaa turan kun immoo akka hin taane hubachaas jiru tayyaada maaliifi Abiy Ahmed miti uummata oromoo kana kan uume qabsoo oromoo keessa iyyuu hin turre Abiy Ahmed yeroo gabaabaa nama gara bulchiinsaatti dhufeedha haa ta'u immoo malee akka hin danda'amnee fi isaan dhiisaati warra naftanyaa dhiisaati Abiyyuu hubataatu jira Abiy Ahmed iyyuu dhuguma oromiyaa diiguun oromoo balleessuun oromoo iddoo kaleessaatti deebisuun akka hin danda'amne Abiy Ahmed iyyuu mataa isaatti hubateera naftanyaa dhiisaati jechuudha kanaafi kun immoo kan ta'u oromoon yoo jabaate yoo cime amma toftaadhaan yoo deemne irra caala toftaan deemuu qabna maaliifi amma karaa daddaatiin diinni nu miidhuu barbaade waan ta'eef wal taanee tokko taanee karaa hundaan iyyuu balbala banootu hin taane diinaaf amma dhaabaan amantiidhaan akkuma kaleessa obbo Baqqalee Garbaa jedhan amantiidhaan kutaadhaan karaa daddaatiin diinni kan nu qooduu barbaade oromoon tokko eessa irratti jechuudha nuti oromiyaa fi oromoo irratti tokko nuti ilmaan abbaa tokkooti ilmaan haadha tokkooti kanaafi walumaa galatti amma gammachuudhuma keenya ibsannaa gammachuun kun immoo akka gara gaddaatti hin jijjiiramne abshaalummaadhaan deemuu qabna warroota bosona jiranis karaa eegumsi ta'uuf amma kan isaan barbaadanii oromoo kan addaan baasanii isa tokko qabanii isa tokko rukutuudha kan barbaadan karaa hundaan iyyuu toftaan diinni hojjetu rondayyuu oromoo hunda waan hin jedhan oromoo wayii ofitti qabaniiti oromoo ta'e rukutuudha kan isaan barbaadan kan uummanni keenya hubadhaa karaa kamiiniyyuu uummanni oromoo kaayyoo tokkoof adeemsa tokkoof ilaalcha tokkoof qabsoomna nuti oromiyaa fi oromoodhaaf qabsoomna jawaars ta'e marroos ta'e baqqalees ta'e karaa kamiiniyyuu oppidoo keessas namoonni oromoof quuqaman hin jiran jechuu koo miti jiraachuu danda'u kanaafi oromoon hundiyyuu isa darbe yaadannee isa dhufuuf eeggachuu qabna gara fuulduraatti haala gaariin deemuu qabna kana jechuun maal jechuudha qabsoon oromoo kana sakaleessarra jaarraa abbaa gadaa waaqoo guutuu taaddasee birruu abbishee garbaa
amma engadda Hacaaluu Hundeessaatti kan uummanni Oromoo dhiiga isaatti gannaqeedha lafee isaatti caccabseedha baraa keessa du'aa ture amma dhaattillee warri ijoolleen qaxaleen Oromoo corrooqa dhugaa bosona keessatti ciiftu qabsoon Oromoo kana waan ta'eef jechuudha akkuma salphaatti diinni akka laalu miti akkuma diinni kana fokkoruu miti akkuma isaan yaadan guyyuma tokkotti nuti shuwwee miti kan cabnu qabsoon Oromoo kuni akkuma guyyuma tokkotti immoo kan namni wayii tolchee nutti kennes miti nuti kan qabsoofnu biyyaaf abbaa biyyummaadhaaf qabsoofnu ofin bulchuudhaaf qabsoofna kanaaf walumaa galatti Oromooni amma abshaalomuu qabna jabaachuu qabna waliin dhaabbachuu qabna amma karaa kamni balbala diinaa banuu qabna agartaniitu guyyaa lama keessa guyyaa tokko keessatti nafxanyaan bu'aa jirti walumaa galatti wanti isiniin jedhu nafxanyaa qofa iyyuu miti agarreerra maaliif seetanii akka dullattii sa'aayee warra baga kufnis baga kaanisi warra aaduu nutti kaattus warra danqaraa nutti kaattus barreerraa ittidhan isaani kuftee kaatee jechuudha Oromoon asirraa waa barachuu qabna nafxanyaa qofa otoo hin taane nu keessa warra latte shifaan maaltu garaanaadhaa buburreedha sareen tokko tokko guutteetti agartaniittu kan akka Saaliyaa Saamii kan akka Taayyee Dandaa baay'ee ishee agarreerra kan akka Amadii Judiin ushoota saree akkasii kan argaa turre kan akka gurbaa baalee tokko Jarman kanarraa galte warra kaleessa Jawaar fa'aa afaan nyaachaa ture warra kaan dhiisaa warra kolkollee minaamina dhiisaa warra akka eewni maqaan ishee eew leenjisoo Biraanuu leenjisoo kana fa'aa argaa turre warra akkasii kun maal akka taate baruu keenyatti waan guddaadha nuuf waan guddaadha jechuudha har'a afaan hin qabattu Saaliyaa Saamii fa'aa Oromoodhaaf kabaja Oromoodhaaf qabu jetti warra akkasii shaarmuuxaa akkasii kanatu qabsoo Oromoo balleesse kaleessas amma maal seetan qabsoon Oromoo beluu ka'ee beluu dhufee otoo hin taane Amad Gishee galatoom warra akkasii barreerra amma waladdaan baafannee jirra waan ta'eef jechuudha warra diqaalota keenya dhiisaa diqaalaan keenya amma wanti Oromoodhaa dhaamu warra diqaalaa keenya wal ilaalchisee jechuudha agartaniitu diqaalota keenya diqaalaan amma akka Oromoo jibbitu Asteer Badhaanee Ermiyaas Laggasee eew Tasfaayee Yoonaataa Tasfaayee Taamiraat Nagaraa warra akka Masfiin Fayyisaa kan agartaniitu warra diqaalota akkasii kana jechuudha diqaalaan Romaan eegina amma iyyuu Oromoodhaa wanti nani dhaamu diqaalaa keessanoo dhalchitan seeraan qabadha warri kun warra abbaa malee guddatte kanaaf jibba Oromootiin guddatte jarreen kun amma iyyuu Oromoodhaa kan hin dhaamu kuni diqaalaa yoo dhalchitan diqaalaa akkasii kana jabaadhaaf qaba maaliif diina Oromooti kan isaan ta'an dhuguma isinita jarreen kun diina Oromooti kanaaf waa'ee diqaalota keenyaa dhiisaa agarreerra waan ta'eef jechuudha caalatti maal arguu qabna kanaan booda Oromoon bulchuudha kan nuti kanaan booda waan kaleessas kan qabsoome abbootiin keenya kaakayyuun keenya kan itti dhumanii fi Oromiyaan nu jaalatanii miti jarreen kun kanarraa waan jedhan diinni keenya guyyaa tokko nu ciisee hin beeku Diimaa Nagahoo Leencoo Lataa kana barreerra hunda isaanii jaarsi kun kaleessa maal akka isaan godhanii ba'anii kanarraayyuu waa barraa waggaa darbe jiraachuu hin qabnu sinii galeera waan ta'eef jechuudha maal godhanii akka ba'an dheengadda kaleessa malee dheengadda Oromoo irratti qoosa dhaabatee taa'ee namichi Leencoo Lataa jedhaman kun warra akkasii gurgurtuu bara yeroodhaan uffata geeddaratti warra akkasii jala hin deemina amma maal seetan Oromoon jabaanne cimne diinni keenya asirraa waa baay'ee baranna diina keenyarraa diinni keenya yoomayyuu akka nuun cimne Angaasaa Ibraahim dhiisaa qafoo akkasii kan warra qafoo akkasii jechuudha maal ishiin akka haasaa turte argaa turre waan ta'eef jechuudha kanaaf amma inni guddaan maal seetan warra kana addaan barreera warra kana dhiisuudha tuffannee bira darbuudha warra jarreen kun warra tuffatamtuu akkasii jechuudha ammayyuu taanaan Oromoon kanaan booda uraan baniina isaan kan maal jedhan isa tokko shanee jedhu isa tokko kafaa'oo isa tokko qabsaa jedhu isa tokko gantuu jedhu karaa kamiin Oromoo addaan qooduu kan barbaada kun immoo nutu wallaale malee kaleessa nafxanyan kana nu bitaa ture Oromoon shamaa akkoomaa rakkinan qabu Oromoon kana maal ta'a Oromoon ayeessarratti yoo ta'e kaayyoo tokkoof biyya tokkoof qabsoon yeroo rakkoo irratti immoo warri ciccimaan keenya jiru warra mana dhaayyuu miti kan akka Daraartuu Tulluu kan akka dhugaa isinitti mudhaanii keessi koo yeroo tokko nama jajii goonu ton beekin kan akka Taaddalee Gammachuu namoonni bara rakkoo bakka bara Oromoon afaan qabatetti warra akkas ba'anii dubbatan jiru dhugaa isinitti mudha jarreen kunis kabaja qabu
kan akka awwal gurbaan London sun intallee unni standardii kan barreessitu Oromoon bara rakkoo qabna naman qabnu inni abdiin kutatiin Oromoon kabaja qabu jarreen kun warra mana akka jirutti ta'e jarreen kunis kabaja qabu dhugaa isinitti muudhaaf warra kanaafis kabaja qabu Oromoon wal kabajuu qabna wal faana deemuu qabna bara dhugaa keessumaa isinitti muudhaafani Taadalee Gammachuu tamma nama nuusute maaliif seetan namoonni isaan faana oolan Faayisaa oolaa Faayisaa Leellisaa maqaa shukaasuun barbaachisu oolaa kaleessa akkum taatee harka ol qabdeedha wajjin hin deemne warra siyaastiin gallee warra akka Faayisaa Leellisaa dhiisuudha shi akkasi sa'a bakka horii shi akkasi faagulloo itti kennuudha fira darbuudha warra Faayisaa Leellisaa jiraattus waan hin gootu deemtus waan hin gootu warra akka Faayisaa Leellisaa sa'a akkasi kana bira darbaa maaliif seetani an dhuguma sitti muudha Taadalee Gammachuu diqaalotaa fi nafxanyoota ilaala nafxanyaa qaban warra akka Taadalee Roobaa fa'aa waan isa faana jiranii fi yeroo baay'ee gurbaan kun maaliin ilaalchisa jedhetan sirba isaaleen dhaggeeffadhu ture dubbiin inni kaleessa dheengada dubbate Alii Birraa malee nama kanatti dubbate hin jiru dhugaa isintu muudha bara rakkoo akkasii bara nafxanyaan sammuu gannu boquu keenya gad qabetti warra akkasii akkuma Jawaar fa'aa kabajamuu qabu dhagaa darbateen hundiyyuu dhagaa tokkitti illee oo darbate Oromoo keessatti kabaja qabaachuu qaba Oromoon maal goona beektan kanaan boodatti wal kabanyee beekaa keenyas jala deemne wallaalaa keenya gorfannee jabaannee wal faana deemuu qabna wal qooduu naa dhaabbatu gandummaa ilaalumaa dhaabbatu jirti namoonni tokko nama immoo addaan baafadhaa miidiyaa kanarra waan baateef shifaa tokko jalan fiigina nama baay'ee waan jala deemu beeka jechuu miti addaan baafadhaa Daraartuu Tulluu dhugaa Daraartuu Tulluu bara rakkootti bara nafxanyaa maameeqa yeroo kaleessaaf nafxanyaan faarsaa turte maal ishii waa bitachuuf waa gurgurachuudhaaf faarsaa turte bara rakkootti no warri qabsoo kana fidan manadhaa jiru jette dheengada gadi baate jechuudha ammas immoo wanta deemamaa jiru gara fuulduraatti mikikkiriin kun yookaan immoo Ali biyyoolessaa walii galteen hin ta'a jedhamee yaadama sanarratti Oromoon keessa keenyatti walii galle otoo waliin addaan hin bayin afaan tokkoon yaada tokkoon ilaalcha tokkoon kana qabannee karaa kamiin yoo deemne jechuudha nuti qee namaa dhandhee miti nafxanyaan hadha nu jibbitu nafxanyaan baatee boochu nuti qee nafxanyaan deemne an dhuguma taa'ee nuun ilaalu jarreen kun maal gooneen jedha kaleessa taa'e ilaala miidiyaa isaanii peejii isaanii hunda isaanii boo warri nafxanyaa beekamoo ta'an waraka Abbabee Balaaw Abbabee Galaaw Taammanyi Bayyane warroonni isaat hundi shiite bu'aa jirti yeroon taa'ee of gaafadhu nuti nafxanyaa maal goone qeesaan hin dhandhe lafa isaan hin deemne lafa isaan dhandhe Goojjam Gondar kan Sameen Shawaallee deemne hin gaafan walloo lafa Oromoollee deebine hin gaafanne nuti dhugaa isinitti dubbachuudha dhugaa jechuudha lafa keenya Oromoon irraa jijjiiran illee Oromoo kana deeffanne inni hin gaafanne har'a isaan walqaa'itti gaafataa jiru qee keenya irratti jiraachifne nama goone qee keenya irratti dhufanii nu jibbu kanarra Oromoon yoomayyuu nuti kanarraa waa barannee jabaannee tokko taanee akka deemnu inni caalutu jira gara fuulduraatti kan darbeedha isa du'ees yaadachuu qabna isa du'ees amma kaleessa dheengadda warra kaleessa abbootii keenya qabsoo dungoo qabsoo qabsiisanii amma dhufee caaluu hundeessaatti warra du'ees yaadachaa gara fuulduraatti deemuu qabna Oromoon dhugaa isinitti muudhaaf jabaannee deemuu qabna afaan tokkoon deemuu qabna agarree irra waan ta'eef jechuudha warra immoo ganduu keenya irraas waa barannee irra waan ta'eef jechuudha ganduu keenya irraas waa barannee irra waan ta'eef kanaaf ammas jabaannee cimnee tokko taanee yoo tokko taane malee diinni keenya ammas nuuf hin ciisu nuuf ciisan jettanii yaadina maaltu isaan akka boochisu ilaala Iskildir Naggaa hiikame jedheen gammade yeroo Jawaar gadi hiikamu maaltu isaan boochisa Jawaar lafa Gondar tokko hin gaafan Jawaar lafa Goojjam tokko hin gaafan Jawaar lafa qee namaa dhaqee tokko hin gaafan dhufnee dhandheeti isin bulchina dhee Sumaalee tokko hin gaafan dhaqee isin bulchina dhee Affaar tokko hin gaafan Dabuub deemee Jawaar hin gaafanne lafa Oromiyaa fi Oromoodha kan inni gaafate kanaaf Jawaar jibbuun maal jechuudha hojjettan Oromoo jibbuudha jechuudha kanaan booda abadan qee keenya irratti namni nu bulchuu hin qabu karaa kamiyyuu duunee banna malee akkuma Taaddalee Gammachuu nuti biyya kan gaafannu Oromiyaan biyya keenya
nuti qe'ee keenya irratti kanaan booda nafxanyaan dhuftee nun bulchitu nu faana jiraachuuf iyyuu agarreera waan ta'eef jechuudha. Qeeshi irratti haa jiraattu hundiyyuu. Oromiyaa qofa irratti wanti wal guurtuuf hin jiru. Wanta amma deemaa jiru akka oduun jirutti teessoon federaalaa Finfinnee irraa ni ka'a jedhameeti yaadamaa jira. Lisa kullu asirraa softu dhiisuudha. Maaliif seetani waa'ee Finfinnee wal qabsiisee keessumaa dubbiin Finfinnee bakki jibbii Oromoo irratti faabrikeetii ta'aa jiru Finfinnee. Dubbiin Finfinnee kun Oromiyaa kan nu dhabsiisus Oromiyaa kan nu gonfachiisudha. Waan Oromoo nu hubachuu qabdan. Oromiyaa qofa irratti lafti Oromoo qofti bichaan lafa federaalaan ta'u magaalaa Oromiyaan qofti diinaan hin fudhatamu. Kanaan booda Oromoon magaalaa keenya dhuunfachuu lafa keenya keessatti nuti kunneen lafti namaa kennu hin jiru. Finfinnee nuti walakkaatti kunneen kennu hin jiru. Finfinnee dhuunfachuun dirqama ta'a. Finfinnee gaafa dhuunfanne Oromiyaa dhuunfanne. Kaarti jabaannee hojjechuu qabna. Anis dadhabeetan hojii kaleessaa kaaseen hojiirran ture. Gammachuu makoo ibsachuufan dhufe. Baga gammaddan Oromoon hundatu gammadee jira. Argaa jirra. Diinni karaa baay'eetiin boquu keenya gaccabsuudhaaf yaadaa ture. Kun immoo hin danda'amus gara fuulduraatti. Jabaadha Oromoon tokkummaan karaa hundaan iyyuu warra fees immoo warra hooggantoonni abaa'oo afaniiru baay'een isaanii. Isaanis akka hiikaman puushii gochuu qabna. Hiikamuu qabu. Oromoon kamiyyuu tokko ta'ee wal faana dhaabbachuu qaba. Baga gammaddan baga gammanne nuti gara fuulduraatti jabaannee cimna waliin duubatti deebiin hin jiru. Kaleessa diinaaf hin jilbeeffanne ammas hin jilbeeffannu gara fuulduraattis hin jilbeeffannu. Jabaadha nuti ni moona muwaas jirra karaa kamiyyuu jabaadhaa sin jedha. Guyyaa gaarii sin haa ta'u dadhabeetan jira waan ta'eef yeroo biraa walitti deebinee haala siyaasaa faana haala deemsaa faana walitti haasofna. Maalumaafiyyuu kun barumsa guddaa ta'a Oromoodhaaf jedhee yaada. Maaliifi diina keenyas gantuu keenyas diqaalaa keenyas addaan baafanneerra. Kaleessa nama jennee warra jala deemaa turre addaan baafanneerra. Hundayyuu waan addaan baafanneef Oromoon isa kanarraa waa barate jabaatee cimee gara fuulduraatti diina isaa fira isaa addaan baafatee wal ta'ee deemuu qaban isin jedha. Galatooma warra sirraan dhagaa jirta warri sheerii gootan galatooma. Kanuma isin jedha baga gammaddan yeroo kaan waan hin taaneef iyyuu gadi baanee taasofna. Ammanuma sagalee keenya sagalee koo dhageessisuuf ani har'a dhufe. Jabaadha gammachuu kan immoo gara hin taanetti akka hin hiikne maaliif seetan diinni karaa baay'ee ta'an nu jeequu barbaada. Karaa kamiyyuu amma jeequmsa kamiyyuu hin barbaadnu Oromiyaa keessatti wanti hubatamuu qabu. Maaliif nu miidhuu barbaadu ila kunoo kaleessa hiiknee saba barbaaddi nafxanyaa saba barbaaddi. Diinni nuti qabnus nafxanyaa malee hin jiru. Fi gantuu keenya malee hin jiru. Diqaalota keenya malee hin jiru. Kanaaf ammayyuu taanaan karaa nageenya buusu waltaanee deemuu qabna sin jedha. Karaa kamiyyuu Oromoon keenya akka hin miidhamne keessumaa ijoollee keenya miidhuu barbaadu dargaggeessi kun akka hin miidhamne tasgabbaa'uu qabna wal dhaga'uu qabna kana waliif dabarsaa. Maaliif diinni uraa barbaada waan ta'eef uraa kan banne diina keenya furaan banina. Gammachuu kana gara gaddaatti akka hin jijjiiramne. Kaleessa kan akka caaluu dhabneerra. Diinni keenya diinni caaluu ajjeesa har'a nu ta'a jettanii yaadina. Diina baay'ee qabna. Keessumaa Oromiyaa keessatti diqaalaaf qubattoonni nafxanyoonni gantoonni baay'een nu keessa jira nu keessa jechuudha. Kanaaf diinni itti baay'ata waan ta'eef qabeenya keenyaaf gara laafummaa keenyaaf Oromoo irratti diinni baay'ata waan ta'eef kana beeknee gara fuulduraatti akka deemnu sin jedha galatooma nagaan naa tura.